jalqaba rabbitti hokkalame amanuudha wanti tokko inni guddaan maal amantaa kana fakkeenyaaf inni ortodoksii jedhus bar ortodoksiidhaaf of wareega bar inni pirootestaantii jedhus pirootestiidhaaf of wareega inni waaqeffatummaa isaatiif of wareega islaamni illee akkuma sana isinii galaa jira miti kanaafuu ilmi namaa kana jechuun maayindiseetii sammuu keenya keessatti waan itti amannuudha bishaan kun na fayyisa jettee amantee walii qimsee si fayyisuu danda'a falas bishaanii bar bishaan qulqulluudha ergasisuma dhuddee fincoof waan addaatti miti si galaa jira miti itti amanuudha wanti guddaan dawaa feede fudhadhu nan fayyisu jettee shakkii wayii akkas goota jettee nan dawwichis hin fayyisu sana fudhadhu masaanuu wajjiniinis yoo jiraatte dhiirri inni dhiira shamarree tokko wajjin jiraataa jirus shamarreen inni lama sadii waliin jiraataa jirus waanuma dhiirri inni jaartii tokkittii qabu qaba waan addaatti miti hariiroonis jiruuf jireenya kee keessatti ammoo adeemuu danda'u wanti hunduu akka abbaan itti fayyadametti miidiyaa kana irratti amma fakkeenyaaf osoo akkasitti walitti dubbannu wal gorsinu meeqatu ammoo asirratti wal arrabsaa jira deebi meeqatu wal xiqqeessaa jira meeqatu waan hin beekne irraa deebii aybii cubbuu waan rabbiin dhorku meeqatti galaa jira si galaa jira miti gariin ammoo quraana toohiida tafsiira godhee jira taa'e gariin immoo rabbiin boo'ee kadhataa jira laalime miidiyuma kana irratti barisaa kan nuunfaa rabbii qofa beeka miidiyuma kana irratti jechuudha si galee bakka tokko yeroo quraana dhaggeeffatu bakka tokko mazmuurii bakka tokko ammoo faarfannaadha bakka tokko ammoo daansiidha beektee qaama rabbiin kenneef kana kana borushabee raammuun keessa fiigu isuma kana jechuudha akka waan addunyaa kanarraa hin galleetti akkas gaggaragalchaa oolti jechuudha si galee bakka rabbiin dhokkadhu sataradhu edhellee bakkee keessa jechuudha si galee addunyaa haadha addunyaa habiibti kanaafuu waan rabbiin isinitti fidee jedhe itti sammuu keessan amansiisa jalqaban wanti kun rabbitu naaf fide waan rabbi waan kana naaf filtee siif ta'a yoo jette rabbitu naaf fide waan rabbi waan kana naaf sume maa wal korra maamni kiyya maal si fakkaate namni akka kan koo masaanuu jibbuun jiru dhugaan si hima jechuudha jalqaba irratti maalii fi faayidaa isheen beeku beektaan faayidaadhuma ishee masaanuu jedhamu jechuudha garuu dhaabbadhee ilaale namni amantaa lama qabaatee duraan fakkeenya amantaa san keessan ture haalli jireenya wal fuudhuuf heerummaa maal akka ta'e hin beeka beektaa maal akka yoo garanatti dhufee immoo addadha waan hunduu jechuudha. Bamana keessa irraa si ulfataa fi akkaataatti si ulfatuu fi shartiiwwan sirraa eegamu fi sirraa eegamu yoo laalu baay'ee dasna'edha. Garuu qalbiitu harka irra caala yoo kan na bite moo qalbiitu illee kan na jijjiire shamarran musliimati jechuudha. Jirti kan rabbiif jecha waa hunda raawwattu. Indee isaan kanan ani maal addaa kan isaan irratti dirqama ana irratti dirqama wanti isaan irraa dhoorgame rabbiin dammoo ana irratti dhoorgamaadha. Ani ijoollee tana maalifan addaa jedheetiin ofii kan koo of amansiisuu deeme jechuudha sammuu tantu. Inna sababa seeniitiin rabbiin qalbii toonafiitiin laaffisee masaanuun akka keerii qabdu hubadhee kanaafuu keerii qabdi malee badduun qabdu atumti nama badaan ta'anii malee wallaahi nama gaariidha. Fakkeenya mee atumti mi'as ta'u walii abbaan manaa kee mana hin jirreen ta'e ishee faana wakii deemta maaliifi bakka hiriyaa baafachuun gisee ammaatitti ulfaatadha waan ta'eef jechuudha. Namaafuu fakkeenya gaarii taata jechuudha. Albee walitti qabachuu dhiiste fiqirii yoo walitti qabattee deemte jechuudha. Abbaan manaa keessa uffoo jedhee irraa haa qabatu irraa bayyanata jechuudha. Yoo nani deemoo yoo haati kee wanarraa fagoo jiraatte isheen natti dhiyoo jirti laata naan qabattee jechuudha. Yoon gaddeemmoo na gammachiiste jechuudha. Na waa hundaadha namaa fi wallaahi namatti toltee rabbiin hunduma keenyaafuu waan keerii qabu nuuf haa qoodu rabbiin masaanuu gaarii nutti haa qabu dubartoota keenya jaarsa malee ta'anillee rabbiin jaarsa yaa kennuu fi dhiira kan keenyas immoo dhiira haqa dubartoota akkuma dubartoonni ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam amaanaadha jedhee dubbate amaanaa san nama eegu rabbiin isin haa godhu nama hojjettanii argattanii haadha manaa keessanis haa ta'u ijoollee keessan gammachiistan rabbiin isin haa godhu kanaafuu hunduma keenyattu yaa rabbi ati masaanuu naa qoodi. Ibboloota koo kanaaf illee qoodii warra masaanuu jibbanillee qalbii isaanii tana sirreessii fi sunnaadha waan taateef innaan xumuradheera itti fufaa inshaallah. Ayyee kan kee xumurattee jirta kennaa ati hoo waa'ee masaanuu irratti maal jedhu jaarsa masaanuu jaartii qabutti heerumuu barbaadu. Ani moo Korsi kennaa biraa si heerumuu mata galen pun jiru. No dubbadhu siuma gaafataa jirrate. Sumeen dubbattee itti haati waan ofii koo jaati baatee si dubbattee jirtu kan kennu. Ana malee beeku wallahi. Ani aartu magaarii na keenya arbi jedheen du'a baay'eedha malee masaanuudha maaloodha wallahi malee addaan hin beeku.
Maal jechuudha kana jechuudha. Maali? Beekuun jedhe maa? Beekuu qabda. Akkasuma ijatti